akkamittiin kompiitarri keenya maneej akka ta'udha. Afaan Ingiliffaaf afaan Amaariffaatiinis itti dabalee yeroo biraa isiniif dhiyeessa. Ammaaf garuu barattoonni sirriitti akka hubataniif afaan Oromootiin kanan dhiyeesse kompiitara keenya akkamittiin maneej gochuu akka dandeenyu, taask baarii akkamittiin fayyadamuu akka dandeenyuu fi tooftaa ittiin to'annoo keenya jala oolchinee kompiitara tokko itti fayyadamuu dandeenyu isiniif kan dhiyeessa. Yaadaan na hordofaa. Egaa yeroon kana isiniif dhiyeessu jalqaba managing desktop or desktopii keenya irratti wantoota fayyadamnu akkamittiin to'annee yookaan immoo akkaataa nu mijatuun mijeeffannee itti fayyadamuu dandeenya kan jedhudha. So today I will teaching you about how to manage taskbar. What is taskbar? I will tell you isinitti nima jechuudha. Akkamittiin lock yookaan immoo kan lock goone immoo unlock gochuu akka dandeenyu, taskbarii keenya expand gochuu akka itti dandeenyu kanan isiniif ibsu yommuu ta'u, minimize fi maximize applicationoota taskbar irra ta'an illee akkamittiin hojjechuu akka dandeenyu isiniif kanan ibsu ta'a. Akkasumas taskbarii keenya gara mirgaa gara bitaa gubbaa yookaan jala kaa'uudhaaf positionii isaa akkamittiin locate goona kan jedhuu fi desktopii keenyas immoo directionii isaa up down left right gochuu akkaataa itti dandeenyu isiniifan ibsa. Mee itti haafufnu ayatan na hordofaa. Egaa akkuma jalqaba isiniin jedhe taskbar kan jennu isa akkana dalga argannu kanaadha. Dalga gara jalaatti kan mul'atu kana yommuu ta'u, innis akkaataa barbaanneen dalga kanarraa kaasnee gara kanarra kaa'uu dandeenya, gara olii kana kaa'u, akkasumas kallattii bitaa kanaa fi mirgaa kana kaa'uu dandeenya jechuudha. Haaluma kanaan ifama. Mee jalqaba akkamittiin lookii fi unlock gochuu akkamitti dandeenya yookaan immoo taaskibariin kun akkamittiin cufamee addanuma dhaabbatee akka taa'u gochuu dandeenya kan jedhudha. Ishee kana asirratti right kilikii goona. Right kilikii erga goonee booda yeroo filannoon kun nuuf dhufu as akkuma isinitti mul'atu lock the taskbar jedhee kan jiru kana tiikii taatee jirti. Ishee tiikii taatee jirtu kana yookaan immoo active taatee jirtu kana deactivate goona jechuudha. Isa booddee taskbariin keenya lock kan turerraa gara unlockiitti nuuf dhufeera jechuudha. Haaluma kanaan isa kanatti aanee karaa biraadhaan settingii taskbarii keenyaa keessa seenuudhaan iddoo kanatti wantoota baay'ee arganna. Lock the taskbar on yoo goone onii inni kun lockii ta'a jechuudha. Yoo off goone immoo isa kana yeroo off goonu taskbariin keenya unlock ta'a jechuudha. Lockii fi unlockii isa kanarraa akkaatuma hubanneen taaskbarii keenya kana irratti isheen kun amma gad dhiyaattee jirti. Yoo expand gochuu barbaanne yookaan ol guddisuu barbaannee fi gadi butuu barbaanne akkam gooneetu ol butuu fi gadi butuu dandeenya kan jedhudha expandiin isaa jechuudha. Egaa kanaafuu jalqaba taaskbariin keenya lookii ta'ee jira taanaan adeemsisuu hin dandeenyu. Maawuzii keenya yeroo akkas goonu karsariin ishee yookaan immoo xiyyi ishee hin jijjiiramtu jechaadha. Isa kana jalqaba expand gochuudhaaf lock the taskbar kana ishee kana deactivate erga goonee booda yeroo maawuzii keenya finnu kun akkaataa kanaan milikitiin nu mul'atti. Ishee kana left click goonee asii ol harkisnee amma barbaanne guddisuu dandeenya jechuudha. Fakkeenyaaf hanga kanatti ol guddisuu ni dandeenya. Yoo barbaanne immoo ishee kana kanumaan gadi qabnee diraag goonee bakka barbaannetti deebisuu dandeenya jechuudha. Kanaaf guddisuus xiqqeessuus akkaataa kanaan expand gochuu yookaan immoo condense goonee xiqqeessuu ni dandeenya. Haala kanaan itti fayyadamna jechuudha. Ittaansuudhaan sadaffaa irratti kan ilaallu appilikeeshinoota taaskbarii keenya irratti argaman kana saayizii isaanii gurguddaa yookaan xixiqqaa gochuu ni dandeenya jechuudha. Amma kan ilaallu asirratti
saayizii xixiqqaadhaan jiru. Warra saayizii xixiqqaadhaan jiran kana gara saayizii gurguddaatti jijjiiruudhaaf jalqaba maawuzii keenya asirra finnee kallattii kanarra erga goonee booda taask baar irra erga goonee raayit kilik goona. Erga raayit kilik goonee booddee taask baar seeting yeroo baay'ee isa kana yeroo asirratti kilik goonu namoonni adda addaa tuttuqanii jijjiiraniiru taanaan taask baar seeting kan jedhu kana piroopertii kan jedhu arganna. haa ta'u taask baar seeting irratti kilik erga goonee booddee seetingii keessa dhufne awutomaatikaalii haayid inni kun kana dhoksuudhaaf fayyada. Awutomaatikaalii haayid taask baar kana dhoksuuf fayyada. isa ittan deema. use small task bar button kan jedhu jira. use small task bar button isa kana yoo onii goonu ismoolii fayyadamaa turre amma yeroon ofii godhu gara gurguddaatti jijjiirame jechuudha. yeroon isa kana onii godhu amma gara xixiqqaatti jijjiirameera inni kun. asii isa kana isa gurguddaa fayyadamuudhaaf ofii gochuu qabna. small task bar button kan jedhu kana ofii yoo goonu gurguddaa arganna jechuudha. itti fayyadamaaf akkanaa ta'u ammaaf xixiqqaa ta'ee haa taa'u. isa kanatti aansuudhaan wanti nuyi hojjennu taask baar pozishinii keenya akkamittiinitu saayidii mirgaarra yookaan saayidii bitaarra akkasumas gubbaarra gochuu dandeenya isa jedhu ammas dhufnee taask baarii keenya irratti raayit kilikii godhanna. isa booddee as keessaa dhufnee taask baar seetingii keenya irratti kilikii goonee booddee iddoo kana in arganna. kan nuyi argannu taask baar lookeeshin on iskiriin kan jedhu iskiriinii keenya irratti taask baariin kun bitarraa haa ta'u moo mirgarraa haa ta'u moo gubbaarraa haa ta'u kan jedhu murteessuudhaaf jechuudha. iddoo kana taask baar lookeeshin on iskiriin batan bootom jedhee jira. isa kana filannoo arfan kana hin qabna jechuudha. raayit yoo jenne kunoo kallattii harka mirgaarra nuu galaa jechuudha. taask baariin keenya si kana kiloos goonee gaafa laallu kan addana ture sun eessa dhaqee gara kanatti nu jijjiirame jechuudha. ammas gara kanarra fiduudhaaf yookaan gara kanatti deebisuuf yookaan gara bitaa fiduudhaaf asuma irratti raayit kilik gooneetu taask baar seetingii keenya keessa deemna. erga taask baar seetingii keenya keessa deemne bakka duraatti deebine iddoo kana taask baar lookeeshin on iskiriin kan jedhurra toop gochuu barbaanne gubbaa kanarra fiduudhaaf tooppi jenna. gubbaa kanarra feenuu galaa jechuudha. akkasumas ishee kana kiloos gaafa goonu taask baariin keenya addana jira jechuudha. ishee kana ammas gara bitaa fiduu yoo barbaanne haaluma kanaan arfansaa yoo hojjechuu dandeenya jechuudha. yookaan asirra dhufne lefti yoo jennu gara kana dhufa. isuma kanarra dhufne immoo gara bitaatti jalaatti deebisuudhaaf yookaan bootomitti deebisuudhaaf akkana goonaa jechuudha. egaa haaluma kanaan taask baarii kana maaneej gochuu dandeenya. haa ta'u iyyuu malee iddoo kanatti taask baariin kun yeroo lok ta'ee jirutti asuma taa'a, anlok ta'ee yeroo jiruttis asuma taa'ee jira. isa kana yeroo nuyi itti fayyadama dhaabnee karsarii keenya asirraa gara olii ol deebisnu akka inni gadi siqee dhokatuuf maal gochuu dandeenya. iddoo kana dhufnee awutomaatikaalii haayid taask baar taabileet mood deeskitooppii moodedha. kun nu fayyadamaa jiru deeskitooppii moodiidha waan ta'eef iddoo kana dhufnee gaafa onii goonu haayid nu ta'a jechuudha. kaatuma kanaan isa kana gaafa ofii goonu awutomaatikaalii haayidedha waan ta'eef haayidiin dhoksuudha. yoo onii goone haayidii onii yoo goone hin dhokata jechuudha. haayidii keenya yoo ofii goonu immoo onii goonu immoo ni mul'ata jechuudha. haaluma kanaan akka fedha keenyaatti itti fayyadamuu dandeenya kompiitara keenya irratti jechuudha. inni kun kana yommuu ta'u kan biraan waa'ee kompiitara keenya akkamittiin deskitooppii daayirekshinii isaa fakkeenyaaf appilikeeshinoonni asirra jiran kun jiru. appilikeeshinoota kana garanatti ofiin akka jijjiiramu yookaan immoo kallattiin isaa ol akka jijjiiramu yookaan gad akka jijjiiramu taask baariin kun akkaataa amma gooneen ala daayirekshinii isaa inverse akka ta'u gochuudhaaf akkamittiin fayyadamna kan jedhu kompiitara keenya kiiboordii irraa tuquudhaan itti fayyadamna jechuudha. yookaan immoo kallattii isaa jijjiiruu dandeenya jechuudha. fakkeenyaaf alt kan jedhu kiiboordii irraa alt akkasumas kontirool fi
haroo arfan jiran keessa yookaan immoo xiyyoota